Nalimitina fipse fatina base chubu konduma anabise yekena Akka Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati maqaan Kiristoos bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u arras kun deebinee wal agarreera sagantaa keenya iddoo dhaabne itti fufuudhaafi Waaqayyo guyyaa har'aa nuuf kenne jennaan walii wajjin sagalee Waaqayyo qoddachuudhaaf egaa deebinee wal agarreerra isa kanaaf Waaqayyo guddifnee galateeffanna hordoftoonni sagantaa YouTube chaanaalee sagantaa birmadummaa kana baga har'a geessan baga Waaqayyo gooftaan yeroo kanaan isin gahin isiniin jedha Waaqayyo tumurii namaa dabala waan ta'eef galanni isaaf haa ta'u egaa sagantaa birmadummaa kana warri hin beekne akka tasaa har'aa kan dhuftanii itti makamtan yoo jiraattan baga nagaadhaa dhuftan isiniin jedha YouTube chaanaaliin kun sagalee Waaqayyoo bal'inaan kan nuun irratti barannu akkasumas immoo paanaal diskeshinii yeroo nuun walii wajjiniin qabaannu jiraata gara fuulduraatti meeshaaleen garaagaraa gaafa nuuf guutan faarfannaan adda addaa illee asirratti hin dhiyaata sagantaan kun bal'ataa kan deemudha gooftaan maqaan isaa kan eebbifame ta'u egaa akkuma kanaan dura goone walii wajjiniin Waaqayyoon kadhanneetu sagantaa keenya jalqabna bakka jirtan taala jirtan keessatti amma Waaqayyo gooftaan hin dubbata akka inni isinitti dubbatuuf akka inni nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanneetu sagantaa keenya guyyaa har'aa kana walii wajjin jalqabna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan kee eebbifamu. Sitti yeroo kana nuu kenne ulfaadhu. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Sagantaa kana hordofaa kan jiran hundi isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifaman ta'a. Sagalee kee kanaan irraa kan ka'e sagalee kee kana dhaga'u irraa kan ka'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fooniif lubbuun isaanii kan fayye haa ta'u. Dubbii kee kanaan ajijjiiraman dubbii kee kanaan tarkaanfiin isaanii haa dabalu. Isa kanaan kan mormuuf kan lolu hafuurri hamaan biyya garaagaraa haala garaagaraa keessaati. Ka'ee kan nu lolu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Yaa Waaqayyo jalqabaaf xumura nuuf ta'e galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Egaa sagantaa keenya kanaaf tumsa garaagaraa kan godhan kadhannaadhaan bifa garaagaraatiin akkasumas obboleessa koo Yoonaas Getaachoo burqaa giraafiksii yeroo hundumaa torbaniin bareecha YouTube kanarratti akka inni dhiyaatuu fi suura babbareedaa kana giraafiksii bifa kana fakkaatuun kan hojjetu yeroo hundumaa nan dadhabeetu hin jedhiin kan na bukkee dhaabbataa jiru obboleessa koo Yoonaas Getaachoo Waaqayyo gooftaan bakka inni jirutti isa eebbisuun isaan jechuu barbaada. Yaada keessan warri naaf kennitan naa bilbiltanii naa barreessitanii sooshaal miidiyaa kanarratti kan hordofaa jirtan hundi keessan Waaqayyo gooftaan miccaa guddisee isin eebbisuun isiniin jedha. Egaa Waaqayyoon ammallee guddisee galateeffadha. Waan dabarsaa jiru hundumaa fiidbaakiin isaa baay'ina qaqqabaa Waaqayyo hojiirra kan jiru anillee natti dhaga'ama. Egaa itti fufna wanti nu dhaabuun jiru gooftaan nu wajjin jira waan ta'eef maqaan isaa kan eebbifame ta'u egaa barumsa keenya hammaan jalqabna YouTube chaanaalii kana sagantaan birmadummaa kan keessan Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kana subscribe godhaa share walii godhaa comment godhaa like godhaa kan keessan Waaqayyo gooftaan isin eebbisu Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kana hordofaatii irraa sooradha. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Egaa torban darbee walii wajjiniin barumsa keenya jalqabnee jirra. Waaqayyo namni itti dubbatu namni itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu jalatti waayyoo Yohaannis Cuuphaa walii wajjiniin jireenya isaa amma ta'e walii wajjiniin ilaaluu jalqabnee turre walii wajjiniin ilaallee turre raajii bara kana keessaa Waaqayyo haaraa keessatti isa kaase nama cimaa fi nama moodel goonee nuun irraa barachuu dandeenyu nama nuun likkituu yookaan immoo safartuu jireenya keenyaa nama nuun godhanne ilaaluu dandeenyu nama akkasiiti. Barreessaan Ibrootaa boqonnaa 12 irratti dhuga baatota akka duumessaa naannoo keenyaa qabna. Kan inni jedhu kan nuun irraa barannu keessaa tokko dhuga baatota keessaati. Tokko Yohaannis Cuuphaadha. Yohaannis Cuuphaa jireenya isaa walii wajjiniin ilaalaa turre
sagalee waaqayyootu gara isaa dhaqe. Nama waaqayyoo itti dubbatedha namni kun. Nama waaqayyoo itti dubbate nama akkamii ture? Nama haala akkamii keessa nama turedha? Isa kana waliin ilaalaa turre. Isarra dhaabbanneetu ofii keenya waaqayyoo natti dubbateera. Namoonnis waaqayyoo natti dubbate jedhanii warri safara keessa deeman warri ofishaalii chaanaalii guguddaa banatanii warra jiran dhuguma waaqayyo isaanitti dubbateera. Dhuguma waaqayyo karaa isaanii dubbataa jira. Dhuguma waaqayyo dubbate. Inni kun gaaffii namoota baay'eedha. Kanaaf dhuga baatota akka duumessa naannoo keenyaa qabna waan ta'eef kan nuun isaan ilaallee jajjabaannu kan nuun isaan ilaallee isaanitti of safarree keessatti of ilaallu namoota baay'ee qabna. Kanaaf har'a hattuun tokko kaate, har'a duriyyeen tokko kaate, har'a raajiin sobduun barsiisaan sobduun tokko kaate nu gowwoomsuu hin dandeessu. Karaarraa nu kaasuu hin dandeessu. Dhuga baatota akka duumessa naannoo keenyaa qabna waan ta'eef. Kan isaaniin ilaalle Kiristoosiin hordofnu namoota waaqayyo isaanitti dubbate macaafa qulqulluu keenya keessaati. Namoota baay'ee qabna waan ta'eef nama waaqayyotti dubbateef nama waaqayyotti hin dubbatiin hin wallaalchifattu of eeggadhaa gooftaan Yesuus Kiristoos sanni jedhe kan nuun ittiin of eeggannu kilaashii yookaan matarrayyasii yookaan shugguxxii yookaan immoo eeboo dullaa miti sagalee waaqayyootiin ofirraa isaan eegna. Sagalee waaqayyootiin isaanii ofirraa eegna. Of eeggadhaa isin jedhu dhuga baatota baay'ee qabna naannoo keenya. Maqaan Kiristoos kan eebbifamu ta'u. Kana dhagannoon walii wajjin ilaalaa turre. Dhuga baatota akka duumessaa naannoo keenyaa qabna. Kanaaf eenyullee nu gowwoomsuu hin danda'u. Warri wangeela kana beeknu jechuudha. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifamee ta'u. Sagalee waaqayyootiin nama kana bira dhaqe. Waaqayyo natti dubbateera isa jedhamu kana sagalee waaqayyoo jechuun kun sagalee waaqayyoo makana. Sagalee waaqayyoo kun akkamii furdaamoo qallaamoo maalidha? Sagaleen isaa maal fakkaata kan jettanii yaaddanii fi har'a isadha kan nuti walii wajjin ilaalu. Sagaleen waaqayyoo kun maali? Kan jedhu walii wajjin ilaalla. Barbaachisummaa sagalee waaqayyoo gara keenya dhufe gara keenya gaafa dhufu barbaachisaadha sagaleen waaqayyoo. Sagaleen waaqayyoo dhuguma waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbatu taanaan baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo namaan odeennaan baay'ee ulfaataadha obboloota koo. Baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo bara keessan keessa hin hojiin waaqayyo hin dubbata. Eeyyee hin dubbata waaqayyo. Garuu dubbachuu isaa sagalee isaa kana maaliif hin beekna? Sagaleen isaa kun barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaa walii wajjin ilaalla. Barbaachisummaa isaa ilaaluu keenyaan dura garuu sagaleen waaqayyoo kun maali? Maali sagaleen waaqayyoo kun kan jedhu deebii kana argachuun nurra jiraata. Namoonni baay'een deebii kana hin qaban yeroo baay'ee. Deebii kana hin beekan. Maal akka inni ta'e sagaleen waaqayyoo maal akka inni ta'e hin beekan. Isa barsiisu, isa lallabu, saba keenya dabalatee rakkinni guddaan jiru waaqayyoo sagalee waaqayyoof sagalee waaqayyoo hin taane adda baasanii wallaaluudha. Inni adagaan inni guddaan. Adagaan inni guddaan sagalee waaqayyoo adda baaftanii hin beektan taanaan baay'ee ulfaataadha. Baay'ee adagaarra jirra. Adagaa lama qaba wantichi hin ilaalla walii wajjiniin. Adagaa lama qaba. Balaa lama qaba. Balaa nurra ga'utu jira. Balaa lamatu jira. Bakka ijoodha kan jedhaman balaa lamatu jira. Isaanii walii wajjiniin ilaalla. Dubbii waaqayyoo kan sagalee waaqayyoo dubbachuu sagalee waaqayyoo sagalee kaan adda baafnee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 10:4-5 inni isinii dubbisa. Guutummaa isaa dubbisa. Guutummaa isaa yoo dubbiftan baay'ee fayyadamtu. Dhugaan isiniin jedha baay'ee fayyadamtu. Boqonnaa 10 tokkuma kaaftanii yoo dubbiftan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan yeroo inni haasa'u iddoo sanatti argitu baay'ee barbaachisaadha wanti sun. Garuu ana 4-5 duwwaan isinii dubbisa na dhaggeeffadha. Hoolota isaa hundumaa ergaa gad yaasee fuula isaanii dura adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaan bu'u. Sagalee warra hormaa waan hin beekneef nama hormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'an. Jedha gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti. Hoolonni koo sagalee koo beekuu jedheetu fakkeenyaan haasa'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti boqonnaa 10 kana guutummaa isaa yoo ilaaltanii guutummaa isaa fudhattanii yoo ilaaltan gooftaan Yesuus fakkeenyaan kan inni haasa'u. Hoolonni koo sagalee koo beekuu iddoo kanatti ka'umsa isaa jalqabaa kaatanii yoo ilaaltanii Yesuus Kiristoos ofii isaa tikseetuuf fakkeesseetu saba immoo hoolotatti fakkeessa. Sabi koo sagalee koo beekuu jechuu isaati iddoo kanatti gabaabaadhumatti utuu yeroo hin fixin.
Utuu yeroon fixe. Maal jechuu barbaade gooftaan Yesuus Kiristoos hoolota jechuun kun hoolonni sagalee waaqayyooti. Kanaan hoolonni saba waaqayyooti. Kanaan dura isinitti hime. Kanaan dura walii wajjin ilaalleera. Hoolonni sagalee koo beekuu jedha iddoo kanatti hoolota isaa hundumaa erga gayyaasee booddee tikseen kunii jechuudha. Erga gayyaasee booddee dura isaanii adeema. Isaan immoo isa hordofuu. Isaan immoo sagalee isaa waan beekaniif elshee kana jala muradhaa. Sagalee isaa waan beekaniif isa hordofuu jedha. Sagalee waaqayyoo beekuun baay'ee barbaachisaadha kanan jedheef kanaaf. Sagalee koo waan beekaniif in hordofuu. Sagalee orma yoonni ta'e garuu sagalee koo kan hin taane garuu gaafa argan in baqatu jedha. In baqatu. Baqatanii biraa deebi'u. Duukaa hin bu'an. Yoonni na duukaa bu'aa jedhu duukaa hin bu'anii jedhaan iddoo kana. Duukaa hin bu'anii. Sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa bu'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti sabii koo sagalee koo beeka kan koo kan ta'an sagalee koo beekuu jedha gara. Gara kanatti inni fakkeenyaan sabni haasee kun hoolaa warra amma gabaarraa isin bittan yookaan immoo warra isin tiksaa ooltan kana haasa'uu barbaade miti. Hoolaa isa kana hoolonni kun inni saba koo jechuusa. Sabii koo sagalee koo beeku. Kan sagaleen biraa jira jechuudha. Sagalee waaqayyoo gaafa inni sagaleen biraa jira obboloota koo. Sagaleen biraa kan sagalee waaqayyoo fakkaatu jira. Innaa dura isaanii bu'ee isaan geggeessa isaan immoo isa hordofuu warri kan isaan ta'an warri sagalee ormaa immoo gaafa dhaga'an hin baqatu jedha. Jedheedhuma gaafa haasa'u sagaleen ormaa kun sagalee maaliiti? Gaafa haasa'u ani hoolota kootiif lubbuu koon kennaa jedha gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti saba kootiif lubbuu koon kenna sirriittan tiksaa jedha. Sirriittan isaan tiksaa sirriittan isaan warra duukaa bu'an kana warra sagalee koo dhaga'an kana yeeyyota irraan eegaa jedha. Yeeyyiin kun yeeyyiidhuma isee bosona keessa jirtu kana miti. Ammas yeeyyonni kun gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dura Maatewos boqonnaa 7 irratti walii wajjin ilaalleerra. Yeeyyotni kun raajota sobduu akka isaan ta'an haasa'eera gooftaan Yesuus Kiristoos. Walitti qabsiisaati ilaala. Raajonni sobduun yeeyyii butatanidha. Yeeyyii butatanidha. ጨካኞች እንደሆኑ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ማለት ስንት ይመራ baay'ee hamoo akka isaan ta'an yeeyyaa akka isaan ta'an yeeyyoota kan inni jedhu kun raajota sobduuti. Baadiyyoota sobduuti. Jara kana gaafa dhaga'anii gaafa isaan kana sagalee isaanii qabatan adda baafatanii beekuun baqatu. Hin baqatu. Jara kanarraa hin baqatu sagalee koo miti waan ta'eef. Sagaleen kan isaanii sagalee koo miti waan ta'eef yeeyyii gaafa arganii baqatuudha. Walumaa gala ani yeeyyiirraan eegaadha. Yeeyyiirraan eegaadha. Tajaajilaan kamiyyuu ati faarfataa ta'i, ati lallabaa ta'i. Gooftaan amma yeroo hammaa kana waldaa kiristaanaa tajaajiltootatti kenne. Paastaroonni, qeesonni, gaggeessummaan rooliisistan ispeeshaalii waaqayyo isinitti kenne, gooftaan isinitti kenne. Isaan kanarraa akka eegdaniif yeeyyoota kanarraa akka eegnuuf jechuudha. Kanaaf maaltu si galchinaan jechuu hin dandeessu. Kanaaf maaltu sin galche faarfannaa kee duwwaan faarfattu naaniin jettu eenyuttan faarfadhati nyaattee fixxeenna eenyuttan faarfadhati fudhattee sokkitee jenna akka ati fudhatteen sokkine gochuun irra jiraata yeeyyina yeeyyota daraasha guddaa ijaarrattanii jirtanii nana yeeyyota safaratti dunkaana dhaabbattanii oolota nyaattanii nana calluma jechuu hin dandeenye eenyuttan faarfadha. Ati nyaatta jiruu faarfattoonni akka kootii dhufanii kan isinii fi lafa dhiichisanii oolota isinii nyaachisaa oolan. Beekaniiti ta'uu danda'a, wallaalaniiti ta'uu danda'a, akka isaan karaarraa kaa'atan ija jabinaan isaanitti himuu danda'a. Sodaa tokko malee jechuudha. Kanaaf jara kana harkaatii baasuutu nurra jiraata kan nu jennee ibidda keessaa buunni baasuutu nurra jiraata kan nu jennee kanaaf. Innaa yaa sabaanan. Sabaan akka jedheetu dubbata. Sabaan akka jedhee dubbata. Sagalee koo beeku. Sagalee isaa beektu. Sagalee isaa beektu. Sagalee isaa beeku wallaaluun adagaa lama qabannan hin jedhin isa kan. Sagalee isaa wallaaluun inni jalqaba duraa yeeyyiidhaan nyaatamu. In nyaatamtu. Adagaan guddaan yeeyyiidhaan nyaatamu. Isin nyaatu jarri kun. Gonkumaa
Gonkumaa isin hin fayyadu. Ani oolota koo nan eegadhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Jireenya irraa hafaa akka isaan qabaataniifan dhufeedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Isaan kunis akkuma kana in eebbifamta siin jedhu sobani. In eebbifamtaa madhageessu achi. Kan isin eebbifamtan garuu takkaa nagar. Sababi isaa maaliif? Sagalichi sagalee Waaqayyoo miti. Yesuus Kiristoos gaafa ni dubbatudha kanatti jireenya irraa hafaa jiraatu. Yoo isa hordofte duwwaadha na hordofu jedhe. Inni lammaffaanii sagalee Waaqayyoo wallaaluun kan inni nu miidhu keessaati waan nu barbaachisu argachuu hin dandeenye. Lakkoofsa 9 irra dhaxxanii yoo laaltan warri ana wajjiniin baanii ana wajjiniin galan dheedicha argatu jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Dheedicha argatu warri ana wajjiniin ba'anii galanii. Jireenya irraa hafaa immoo jiraachisuun dhufeedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Dhugaan isiniin jedha. Jarri kun hin eebbifamtan amma kanaa fidii hin eebbifamta. Birrii amma kanaa galchi Waaqayyo si eebbisaa jedhu. Akkaawuntii isaanii isinii daraddaru waan isaan isiniif hin naqne hin jiru hin eebbifamta siin jedhu. Garuu kanatti eebbifamte nagarre nuun. Hin eebbifamtu. Yesuus Kiristoosii wajjin yoo baatee galte duwwaadha jireenya irraa hafaa kanatti qabaachuu dandeessu. Sagalee Waaqayyoo adda baaftee yoo beekte duwwaadha. Sagalee Waaqayyoo sagalee ormaarraa adda baasuutu isinirra jiraata sabaanana. Baadiyyaa keessa magaalaa keessa warri jirtan biyya alaa biyya keessaa kan jirtan nyaatamaa jirtu. Jaalala gooftaatiin ani isinitti himas dubbii Waaqayyoo amma adda baaftanii beektanitti sagalee Waaqayyoo isa kam akka inni ta'e amma adda baaftanii beektanitti jarri kun ammayyuu isin nyaatu. Hin eebbifamtan warra na wajjin baanii galan isaan dheedicha argatu. Yohaannis boqonnaa 10 samammaa kana keessa lakkoofsa 9 irratti ana wajjin Yesuusii wajjin baatee galaa jirta. Eenyuun kanatti hordofaa jirtu? Baqachuun kan isiniin malu hordoftanii hordofuun kan isiniin malu hordofuu dhiiftan. Hordofuun kan isiniin malu hordofuu dhiiftanii hordofuun kan isiniif hin malle hordoftan sabi Waaqayyo. Elaa sagalee isaa beekaa jalqaba dura. Dhimmichi dhimma koo miti. Dhimmichi mee dhimma biraa miti. Ani waanan argadhu tokko hin qabu sirraa obboleessa koo obboleettii koo. Jara wajjinis dhimma dhuunfaa hin qabu ani. Ani sagalee Waaqayyoon sitti himaa jira. Sagalee Waaqayyoon isinitti dubbataa jiraan. Wanta biraa tokko ajandaa biraan qabu. Jarri garuu ajandaa biraa qabu. Ani sagalee Waaqayyoo akka itti dhageessuun barbaada. Sagalee Waaqayyoo sasirrii akka itti dhageessuun barbaada. Na dhaggeeffadhu. Sagalee Waaqayyoo adda baasiitii bari. Sagalee Waaqayyoo adda baasiitii bari. Isaa ala hin nyaatamtu. Yeeyyiidha jarri. Yeeyyiidha jarri. Jireenya irraa hafaa argachuudhaaf jettanii baddaadhaaf gammoojjiidhaan bakka isin jirtan nan arga nan beeka. Dhukkuba keessan irraa fayyuudhaaf jettanii akkasiin baadiyyaadhaan magaalaa takka kutaa biyyaa takka magaalaa kana dhufaa akkasiin jirtan gara Finfinnee dhufaa akkasiin jirtan Finfinnee irraa gara Hawaasaa gara Naqamtee gara eessaa akkasiin joortan nan arga. Dhugaan isin jedhanii eebbifamtan. Hin eebbifamtan. Hin fayyitanis. Sagalee Waaqayyoo sagalee ormaarraa madda baaftanii kabbaadidha. Isa kana kan walii wajjin hin barannu gana. Sagalee Waaqayyoo kun maali? Innumti jalqaba duraa sagalee Waaqayyoo kun maali gaafa jennu sagaleen Waaqayyoo isinittan himaa furdaa qallaadha moo maalidha? Yoo naan jettan sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluu. Waaqayyoo sagalee isaa kana ala waan adda waan isinitti dubbatan qabu. Raajummaadhaan haa ta'u, barsiisaan haa ta'u, faarfannaadhaan haa ta'u, kitaaba 66 keessaa bahee waa tokko yoo sitti dubbatu qabu Waaqayyo. Garaa keessan kutadha. Raajummaan hundumtuu kana keessatti ilaalamu hundi isaanii. Barsiifni keenya, faarfannaan keenya, lallabi keenya wangeela kana keessatti kan isaan ilaalaman. Wangeela kana keessa hin jiru ta'ee jennaani inni sagalee Waaqayyoo miti. Sagalee Waaqayyoo maal fakkaata? Sagalee Waaqayyoo uumamaa kaasee amma mul'ataatti kan jiru kana. Sagaleen biraa tokko hin dhufu. Al takkaan nu barreeffameera dha Yihuudaan boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaasaatii dubbisaa boqonnaa 1 qaba silma isaa.
al takkaanuu barreeffame kanatti hin dabalamu irraan irrifamu. Kan akka isin eegdaniifanii isinii barreessaa jedha. Namoonni tokko tokkotti dabaluuf irraa hir'isuudhaaf dhufu waan ta'eef raajonni sobduu kan isheen jedhamteef jalqaba duraa sagalee waaqayyoo kana ala waan jiraattuuf sagalee waaqayyoo kana ala waan raajjuufi sagalee waaqayyoo kana ala akkati jiraattu waan isheen si gootuuf sobduu jedhamte sinima isa raajiin sobduu raajii sobaallee jedhamu yaa'ii sobduu jedhee salphisee haasa'aa sagaleen waaqayyoo. Baraka kwaaraas baraka kumoofaas abboommi waaqayyoo ala akkati jiraattu gooti waan ta'eef kan isheen sobduudha. Sagalee waaqayyoo kana ala dhalaa kun wangeela kana ala sagalee waaqayyoo wanti jedhamu jiru. Waaqayyoo kana ala waan sitti dubbatu hin qaban maseen. Waan haaraa wayii tokkoon dhagaattee asii baatee kutaa biyyaan naqii. Kutaa biyyaatii isa sin dhufiina. Asiis kutaa biyyaan naqiina. Wanti haaraan tokko hin jiru. Waaqayyoo takkaa dubbateera. Sagalee isaa kun siif hin mijanne taanaan inni kun si hin taane taanaan isa kanatti jiraataa hin jirtu taatee jennaan waaqayyoo gara biraa dubbata itti iddoo biraan naqi. Waaqayyoo uumamaa kaasee amma mul'ataatti dubbataa. Sagalee waaqayyoo egaa erga akka ta'e sagalee waaqayyoo isa kanadha waan ta'eef waaqayyoo uumamaa kaasee amma mul'ataatti dubbata yoo ta'e sagalee waaqayyoo taa'ee dubbata. Gabaabaadha. Namatti irraa barachuun irra jiraatu sagalee waaqayyoo dubbataa irraa baruu kanatti jettu. Ilaala lakkoofsa akkasiin argaa lakkoofsi kee fakkeenyaa fi 0911 akkasidha miti. Sasiin jedhu miti sagalee waaqayyoo kun sagalee waaqayyoo. Raajummaan akkasiin jiru. Maqaan kee akkasidha miti maqaan kee innaa maal haa ta'u dhimma maqaa keetii miti dubbichi. Elaa as wangeela kana keessaati elaa akka kanaatti jiraadhu siin jedha waaqayyo. Indaam raajummaan kan inni barbaachisuuf maaliif akka inni barbaachisu booddee isaa hin haasofna uumaa miti. Nama karaarraa kaateef kan inni barbaachisu si jammar nama karaarra jiruuf irraa jam. Nama karaarraa kaate nama karaarraa badeefi raajummaan kan inni barbaachisu. Jarri nama badee karaatti hin deemiftu ofiishee baddeetti waan ta'eef kanaaf handuriyoota kan isaan jedhu sobdoota kan isaan jedhuuf kanaaf sagalee waaqayyoo kanadha. Waaqayyo sagaleen isaa furdaa moo qallaadha uumamaa kaasee amma mul'ataatti. Furdates qallates akka barbaadde godhachuu dandeessas. Waaqayyoon waa biraa tokko hin dubbatu. Kana haala waan dubbatu hin qabu waaqayyo. Uumamaa kaasee amma mul'ataatti dubbata. Kanaaf sagalee waaqayyoo kun maali gaafa jennu sagalee waaqayyoo kitaaba qulqulluu macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu banattee gaafa akkasiin teessee dubbifattu dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu akkasiin teessee gaafa dubbifattu histirii yookaan keemistirii yookaan maatisii miti kanatti dubbisaa jiru. Waaqayyoo wajjiniin haasaa irta waaqayyootu sitti dubbataa jira. Ilaa waaqayyoo akkasuma biyya lafaa jaallatee yeroo tokkicha lama isaa kennitu isa jedhu kana gaafa dubbifattu waaqayyoo akkasumaanan si jaalladhe siin jedheetu si wajjiniin haasaa akka inni jirutti yaaduutu sirra jira. Kan soba hin qabne, kan takkame, kan takka waa tokko hin qabu. Sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo kitaaba qulqulluu. Kitaaba qulqulluu kana gaafa dubbifattu si wajjiniin haasaa irraan waaqayyo sitti dubbataa jira. Kana garas waan sitti dubbatu hin qabu naa amanii siin jedhu. Hinatiin sobiin seedu sana gaafa dubbiftu waaqayyootu mala kitaabu matsaafame wayii tokko irraan dubbisaa jira sitti hin fakkaatin waaqayyootu maal siin jedhaa jira. Hinatiin hinajjiin hininaafiin namarratti sobaan dhugaan bahiin jedhee barreeffamee jiru kana gaafa dubbiftu ati barreeffamu wayii tokko dubbiftu tun ta'in waaqayyootu akkasiin jedhe. Sagalee waaqayyoo maalidha? Sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu. Gara biraan eegi. Kanaaf itti tiraanspoortii baaftee birrii lafarraa fittee biyya hin joori. Garaa kee kutadhu. Dhugumaan siin jedhu. Joortee homaa isaanitti bakkee fittee jarri sitti taphatte dhugaan siin jedha. Waaqayyo macaafa qulqulluudhaan waan dubbatu qabu. Isa kana keessaati kan isaan raajuun isaan irra jiraatu. Faarfannaan as keessaati kan inni faarfatamu. Barsiifni as keessaati kan inni barsiifamu. Barsiisa addaa tokko fiduudhaaf jedhanii sagarasiisa garanaa sagarasii maaloo saachii sana fuudhanii inni isaan sitti xabaran inni dhaggeeffatiinsa akkasii. Waaqayyo kan inni dubbatu wangeela kana keessaa si dubbisanii sitti himaniiru taanaan waaqayyo bakka sitti dubbate. Naam. Kan siif hin taane jiru as keessa. Hundi isaa nu barreeffame barsiisa keenya nu barsiisuudhaaf nu gorsuudhaaf barreeffamedha sagaleen waaqayyo. Innumtiyyuu gaafa dubbatu. Kana wanta biraan eegi. Waaqayyo gooftaan maccaasee eebbisu gara biraa hin eegi. Natu siin jedhe gara biraa hin eegina. Gara biraa hin eegina. Waaqayyo hin dubbate gaafa jennu
macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbifanne Waaqayyo nutti dubbate. Inni dubbata Waaqayyo. Macaafa qulqulluudhaan dubbata Waaqayyo. Raajummaa macaafa qulqulluudhaan. Inni biraan immoo Yesuusi. Yesuusuma mataa isaati. Sagalee Waaqayyoo kana jechuun Yesuusuma mataa isaati. Yohaannis boqonnaa tokko irratti maal jedha? Sagaleen ture innis foon uffatee dhalate. Nu gidduutti dhalate. Waaqayyo bira ture innis foon uffatee dhalate. Sagaleen Waaqayyooti. Yesuusumti kun mataansa. Yesuusumti kun mataansa. Yesuusumti kun sagalee Waaqayyoo gaafa inni Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosiin macaafa qulqulluun kun waa'ee Yesuus Kiristoos kan dubbatu gabaabaadhumatti. Waa'ee Yesuus Kiristoos kan nutti dubbatu. Yesuus Kiristoos gaafa macaafa qulqulluu kana si jibbisiisu dubbii Waaqayyo si jibbisiisaa jira jechuudha. Waaqayyo tuunnaa sa'u gidduutti kutanii tokko jechuudha. Yookaan immoo naan taane yaa Waaqayyo naan taane jechuudha. Sagalee Waaqayyo si jibbisiisa jechuudha. Waaqayyotu sitti dubbataa jira kaayee. Yesuusuma mataa isaa ignoor goote jechuudha. Sagalee Waaqayyo kana ignoor goote jechuun foon uffatee dhalate inni jedhu kun sagalee isaa kanadha. Wangeela kana. Wangeela kana beekuutu sirra jira. Dhugaadha moo dhanni biraan. Dhugaadha. Wangeelli kun dhugaadha. Waan soba hin qabne. Raajiin ati itti gamtu kun hin qorama. Maaliin qorama kan qoru meeshaan ittiin qoramu sagalee Waaqayyo kanaan. Uumamaati amma mul'ataatti. Kana keessa jira hin jiru taanaan raajii sana hin kuffiifta jechuudha. Sobduudha jechuudha raajiin sun. Wangeelaa wajjin wal dhiita ta'ee jennaan. Wangeela kana aandeenyaa. Wangeela kana kan takkaadhuma mee itti madaalli kan hin qabne. Sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo kana ignoor gootennaan Yesuusin ignoor goote jechuudha. Waaqayyotu ni dubbatu dubbii Waaqayyoo jibbite jechuudha. Raajiin kanaani kan inni qofa. Raajiin kanaani kan inni qofa. Sababa kana raajiin sobduu ta'uu danda'a. Raajiin sirratti raajame soba ta'uu danda'a. Namni wangeela sitti dubbisee yoo ba'e garuu dhugaadhaan. Amanuun sirra hin jiraatu raajii. Yoo amante wanjala yookaan immoo yakka. Hin amaninaa. Yohaannis duraa boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti. Wangeela garuu namni sitti dubbisee amani ameen jedhennaan ameen jechuutu sirra jiraata. Sababni isaa dhugaadha. Amanuutu sirra jiraata sagalee Waaqayyo. Isin garuu har'a baadiyyaa magaalaa kan jirtan wangeela kana amantuutu hin ta'in raajota keessan amantu. Waan isaan jedhanirra hojiirra hojjetu. Waan wangeelli jedhu garuu hojiirra hojjetan. Kufaatiin keessan asitti gahu. Raajota keessan gubbaa sanatti baattu sagalee Waaqayyoof iddoo hin qabne. Ani namni tokko wangeela caalaa akka inni dubbii koo fudhatu hin barbaadu, akka inni na kabajuus hin barbaadu. Wangeela kana kabaje, wangeela kana dhagee, ani wangeela kana keessaa ba'ee jennaan ignoor na gochuudhaaf mirga qaba eenyuyyuu. Eenyuyyuu waltajjiirra na ari'uu dandeessu. Ofitti simbundu jechuu dandeessu. Wangeela kana keessaa ala ta'ee jennaan garuu nama kabajuu hin qabu. Nama ofitti waammannee irraa waraabbannee irraa nyaannee dhuguu hin qabnu. Wangeela kana ala takka. Amanaa hin jirta wangeela kana. Amanaa hin jirta. Waan raajiin keessan godhe, waajiin keessan wangeela akka wangeela kanaatti sirrii miti. Wangeela kee yoo barbaadde fudhadhu badi raajii keenyatti hin bu'inettu isin baraka. Isin hin fayyitan sabaa nana. Walii wajjin raajota keessan sana walii wajjin baddu. Kana moonati jedhamite wangeelatu jedha. Wangeelatu jedha. Maaliif fuula kee ibsitee maaliif suuta ittiin haasoftu maaliif haaraa dubbatta sakam keetu na gammachiise naananii gammada saba Waaqayyo siin jedhaa sitti kolfaa sitti haasa. Maal tolchitanii jennaan sanyii akka keessaniiti gooftaan Yesuus Kiristoos himee qaccee gudunfatee kan inni garafe koo sanyii akka keessaniiti. Yalalalalaa garafe seete ati gaafa garafe san. Ililchaa waan inni garafe sitti fakkaata. Garaan sagadda holqa hattuu gootan mana koo iddootti hattuun dhokattu gootan mana koo jedhe. Akka isaan maqan Yesuusiin dhokatanii Yesuusiin maqaasaa uffataniitu hatu. Seera jalaatii wangeela dubbataa jirradhanii achi keessa dhokatu. Hin hatu garuu shamarraatii saama karrasiitii hin qabu. Waldaadhaa fedhe akkaawuntii isaaniirra galcha. Duuyyoota, hattoota, miliyooneroota ta'a. Qotanii mocoraniitu. Nagadanii mootii maal godhaniitu. Har'a abboota qabeenyaa warra dafqa isaanii akkas godhanii xuruursanii isaan ruubii isaanii hin ga'u. Maaleessa isaan kana kan fayyaa abbaa nagaadhumaa
takkaadhumatti sabbataa dhayyeessaarraati guuranii tooftaa adda addaa isaan tooftaa fayyina keenyaa tooftaa saba keenyattiin sabi keenyattiin jijjiiramu miti kan isaan tooftaa uumaa bulan. Saba keenya akkamitti akkaatan saba kana akkamitti akkaatan namni tajaajilaan kadhataa bula tajaajilaan soomaaf sagadaan kadhataa bula isaan garuu halkaniif guyyaa akkamiin saba kana hatuu dandeenyaa irrattidha kan isaan hojjetaa bulan. Abbootii qabeenyarraan saamu hiyyeessarraan saamu bakka isaa mamtan yeroo tokko baga isaa mamtan baga isin quncaasan yeroo tokko saba keenya kana baga quncaatan baga isin quncaasan jedhan tokko taa'ee qaba. Sababni isaa maaliif yoo naan jettanii hin dhageessan dubbii Waaqayyo. Jara dhageessu, ooda dhageessu, qaalluu keessaa dhufe namni baay'een qaalluu sanatti isin keessaa hin baane. Hooda barbaaddu. Wangeela kanaa ala wanti biraan tokko hin jiru baddaadhaa yoo baate pilaanetii kanarra maarsiirra yoo deemte wangeela kanaa ala Waaqayyo hin dubbatu. Hin dubbatu. Dhugaan siin jedhu. Utuu akka Eliyaas fooniin butamtee Yesuus bira dhattee foonumaan dhattee Yesuus Kiristoosiin haasofsiiftee tu deebitee wangeela kana haala sitti hin dubbatu Yesuus. Waan biraa waan sitti haasa'u hin qabu. Ofumaa joortu. Hatteetta taanaan waan gaarii barbaachasii baate biyya biraan dhaqin eessas hin dhaqin. Hatteetta taanaan warri hanna keessatti si jajjabeessan si ajjeesan. Waama tokko taa'i mana kee keessa taa'itii dubbifadhuuti wangeelli waan hin jedhamu. Wangeelli dhugaadha. Siin sobu wangeelli. Wangeelli siin sobu. Kan siin sobne wangeela ishee. Please siin sobu wangeelli. Raajiin si sobdi. Iseen bara kanaa namni si sobdiin siin jedha. Wangeelli kun siin sobu. Sin ajjeessa siin jedhaa irra taanaan si ajjeessa. Sin ajjeessu moo siin jedheennaan sin ajjeessu. Karaarra sirriirra jirta siin jedhee irra taanaan wangeelli kun karaarra sirriirra jirtaati. Karaa sirriirra hin jirtu siin jedhee jennaan wangeelli kun as keessatti of ilaaltee jennaan karaa sirriirra jirtu. Isa kana jijjiirama isa kana gara biraan jiraa itti iddoo biraan dhaqe. Dhuguman siin jedhu. Meejeriin kees maayinariin kees piroofeetonni kee isa kana jijjiiruu hin danda'an waan ta'eef. Yeroodhaaf sitti bulluqsuu danda'u. Hattee jennaan ganaan si eebbisa siin jedhanii sitti bulluqsuu danda'u. Garuu boolla littee of agarta. Isa isaan jedhan utuu hin ta'in isa wangeelli kun jedhutu sirratti raawwata. Please obboleessa koo obboleettii koo akkasitti beekutu sin irra jira. Sagalee Waaqayyoo wangeela dhagabaabadhu. Sagalee Waaqayyoo jechuun Yesuusi. Sagalee Waaqayyoo jechuun dhugaadha. Takkaa kan soba hin qabne. Takkaa kan siin sobne namni si soba biyyi si soba inni siin soba. Halleluuyaa. Hin sobamtu Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoosiin hordoftee jennaan siin sobu Yesuus. Yesuusiin hordofuu jechuun wangeela kana duukaa bu'u jechuun akka inni jedhetti ba'anii akka inni jedhetti galu jechuun warri na wajjin hin baane warri na wajjin hin galan isaan dheedicha argatu dheera waan ta'eef dheedicha dhugaan siin jedha har'a golgolaa huftuu fakkaata malee Yesuusiin hordoftee gadi hin taatu. Yesuusiin hordoftee na amani wangeela kana jireenya bara baraatti galta. Jireenya bara baraatti galta. Hin dhagahin. Qorii ilaali kana keessatti raajonni jiru. Warra akkam akkamii anuu kanan itti fayyadamu jiru. Barsiisonni jiru. Paastaroonni jiru. Qeesonni jiru. Lallabdoonni jiru. Faarfattoonni jiru. Warri sirriin jiru. Garuu warra sodduu caala baay'inaan. Wangeeluma jedha facaaniiruudha Yohaannis. Kanaaf of eeggadha. Irraa of eeggadhaadha gooftaan Yesuus. Maaliin of eegganna? Shugguuttiidhaan inni isinitti hima. Sagalee Waaqayyoo keessatti ilaalleetu yoo isheen sagalee Waaqayyoo keessa baateetti ta'e ofirra baane baqachuu yoo dandeenye hin ariina yoo dadhabne hin baqanne. Wangeela kana keessa ala taate jennaan. Guddatu abidda waaqarraa buusu wangeela kana ala abiddimuu hin ta'uu sin hin jedheera. Gooftaan facaase. Egaa kanarra waan hin jedhan qabu. Barbaachisummaa sagalee Waaqayyoo itti aanne torban dhufu walii wajjin ilaalla. Egaa amma guyyaa sanatti nagaa gooftaatiin naa tura. Fuula koo isiniif ibse. Egaa fuula kee ibsattanii yeroo baay'ee koomentii gootu. Istiin ayyaala. Fuulli Waaqayyoo isiniif haa ifu. Fuulli koo dukkanaa'is dhiises uumame garuu fuulli Waaqayyoo isiniif haa ifu. Fuulli Waaqayyoo kan inni isiniif ifu yoo akka wangeela kanaatti jiraattanii. Gooftaan isin haa eebbisu. Gaafan eekamaasa waan isin jibbu isinitti fakkaachuu danda'a. Waan isin jaalladhu. Utuun isin hin jibba ta'eeti waan isinitti tolu isinitti haasa'een jaallatame. Isin biratti fudhatama argadha. Tuuni isin hin jibba ta'e. Utuu isin si waliin seentanii
kokkolfii jabaadha isin jedhu. Amma garuu waan isin jaalladhuuf karaatti isin deebisuu fedhe eekka. Wanti biraa tokko hin jiru. Dhimma biraa waan walitti nu buusu tokko iyyuu hin jiru. Saba Waaqayyoo isinan jaalladha. Nagaa gooftaatiin tura. Kun sagantaa birmadummaati sagantaa keessan. YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaa Official Channel jedhuun kan isin darbu. Roobii sa'aatii 2:00 kaasee yeroo hundumaa isin lattafamu. Kanaaf subscribe godhaa. Dafee akka isin bira ga'u comment, share, like walii godhaa. Walii dabarsaati sagantaa kana bifa garagaraatiin bifa kadhannaatiin humna keessan waan barbaaddan. Yoo barbaaddan tumsa. Yoo barbaaddan dhiisa. Gooftaan isin eebbisu. Dhugicha birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa gooftaatiin turaa. Nagaa nagaatti. Waaqayyo gooftaa maccasi. Kana limitina fibse fatina base. Chubu kondoma na bise.